jiraate dhiirri waggaa torba durbummaa odoo sirraa fudhatin obsitee jala taa'u miti. Dhiira jala jiraattee dubarri takka dhiira jala jiraattee dhiira jala tokko jala bultee dhiirri sun akkuma isiin jeeqabtuuf akkasumatti fedhii isii otoo hin guutin osoo kan waliin jiraataa ta'e miyaas meen guddisa waggaa lama caala namni waliin jiraatu hin jiru maal godhu wasabnaa. Inni takkas taate durbummaa sirraa fudhannee ati obsitee jala teetti iyyee xaafaa xaafish baci natti fidadhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمس ويا صديقي بلتو يا والله inde andira an matan kan ko mal godu gar kan keci kaba ani matan kan ko echut dira kasi guyya takka cala jalan bol yana sibesh no wallahi wallahi mal godu ko jib durgo mana rafulanne wali taawule ara maka dira am dhagee fadha karaa badduun dhiirallee maqaa naaf aduun barbaadu karaa badduudhaan shamarranis maqaa naaf aduun barbaadu. dhiiratti hin safina wallahi dhiira safuun badduudha wallahi in sobdi dhugaa waree baratte yaa maal isin jechuu barbaada beektanii dhiiratti hin safina wallahi keessattuu shamarran dhiirri homa fedhillee ta'u sagalillee fuudhu sagalillee baasu in jedhaa miti maqaan akkuma jiru itti ta'ee dhiiraaf dhalaa irrallee garuu ka dhiiraa kun homaa miti garuu ammoo shamarran teena dhiiratti hin safina dhiira safuun baay'ee badduudha wallahi dhiiratti hin safina. Ani nama isin argitan tun jechuudha ani nama isin argitan tun dhiira meeqatti safee dhiira meeqa jechuudha dhiira meeqa bira lufee bakka kana ga'ee jira seeta. Nama meeqa safee kaaniin akkas jirtadhe kaaniin gurraachadhe kaaniin gabaabadhe kaaniin adiidha jedhe kaaniin gurraachadhe waa 99 maqaa dhiirarra kaa'eetiin sadarkaa kana ga'ee jira garuu dhiiratti hin safina. Safuu jechuun maali? Haa gurraachatu yoo jaalala sii kenne haa bushaa'u yoo jaalala sii kenne homa fedhe haa ta'u hiyyeessa ta'eetiin yoo kan jaalala sii kennu kan kabajjaa maatii kan keetii qabu ta'e dhageettaa hiyyeessa ta'e anama wallahi jechuudha dhiira qabeenya qabdu caalii ofii kiyyaa dhiira hiyyeessatti amana dhiira hiyyeessatti yeroo nama qabeenya qabu caalii jechuudha maaliif ka qabeenya qabu sun yoo sammuun qabaanne anaa homaa naan godhu qaba angaruu kanan barbaadu maal inni dhiira hiyyeessa barbaada dhiira hiyyeessa sammuu dureessa dhiira hiyyeessa kiisa dureessa isa san barbaada inshallah qabeenya fedhe qabaatee jireenya fedhe qabaatee ka sammuu naaf hin qabne kan faayidaa naaf hin qabne yoo ta'e maal na fayyada beektiti kan haadha tiyyan kabajine ka gaafa naa wallole haadha tante maaliyyoo haadha tanteeti akkas godhe haadha tanteeti natu akkas godhe jedhee ekeraa arrabsu inshallah maal na fayyada mee maal na fayyada natti wanti na fayyadu tokko hin jiru jechuudha. Fake accountii maqaa namaatiin profaayilii namaatiin banantanii waan hin taane barreessinaa idabbirar. Amma makii orooti miti ta komentii kana barreessite suuraa namaatiin maqaa namaatiin hin daldalina hin dabbara waan ta'eef namni sitti beeka bilaashuma maqaa namaatiin daldalta malee ati waan ofii anaa dhufu haa yuutuub galatoomi kennaa feetiif osoo qabdu musilaa jadi maqaan kiyya isa qofaa moggaafame kan makii oroo jedha maqaa isin tiktokiin banattee suuraan ka isiiti maqaa namaatiin hin daldalin
لا ما كي ميتين كي جبان مالي ما كي دامتي نجي رامتي نم في مسي وان بدا مرة سبحان نما وما في ديو صوتا إيه أنجا في مسماتي يا سنتي إنما جل سيني وان بدا مرة سو ريسبكتي هي خبجة هي يجون كم بري سو كم نما بكمتي بربادو أما ستري دي بي نما هاتا ونما جل سيني وان تقو بري سو مالي أنا ما كي يدون فاكم كوتيت no never takkat natin na dambana yes Namni si jala jirullee naa deebisaa waan ofi. Tokkoki kiyya beeyta mucaa wayii gaafadhee keessa sitti manaan jedhe mana asliitti guyyaa wayii gaafadheen illee naaf hin himne. Sirraa dhaluudha fakkaattii sirraa dhalu yoom sirraa dhala ati midhaanii kan mana baasan garbuma dinnicha boqqollaadha kan mana baasanii kaanii waggaa itti aanu si facaasan waan akkasii san laallachuu qabdan warroonni yerumtanii dhiira jala jirtanis. Jamar kuni numi Ilaa yoomii kuniinis nyaachisa meena shim. Ilaa yoomii ilmoo sirraa baasan natti ilaa yoomii marfeesi nyaachisa marfeesi fudhachiisa na him meena himaame. Kana laallachuu qabdan. An jedheef osoo hin taane isin kana laallachuu qabdanii jechuudha. Badda. Ammas yoo irraa dhaltan jechuudha dhiira waan irraa qabattan qabu dhiira caafii qabu jechuudha dhiira eegee bakka qabatan qabu irraa dhala malee isin jettaniituma akka armaan dhiira ta'eef irraa dhaltanii osoo rakkisin. Carraan kee haadhumu dhugaa rabbi du'a. Nyaman carraan kee dhuwe hin jedhina. Namni 41 kun koppiliingii godhaa fi taaptaap godhaa dhugaa. Itti dhiisisu nu haasa'u. Kayoota lafaa ta'e mana irraa kireessitee kiraa mana lafaa ta'e irraa kanfalteeti akka hoolaatitti mana keessa galu dubartiin horattu. Ta'uu mala dhugaa. Taaptaap godhaa. Irra laallamu akkasii sun bara. Haadha faataa Tigree maqaxaroo yoom taphatta'u? Ani immoo geema qaxaroon bar osoo gara biyyaa hin galin taphadhee ture. Ji'a afur moo naannoo gara ji'a 5 moo akkamiitiif deema. Taphattee? Yaa ji'a meeqaffaa keessa taphadhee? Ji'a 10ffaa keessa taphadhee 10ffaa moo 9ffaa keessa taphadhee geemii beellama. Geemii ajaa'ibaa wayi. Nageenye yoo. Yoo sanatti tiktookiin banannee bar. Haa Rifaatti shamarranii cabse yoo sun makiitu deebiin irraa fudhate malee miliyoona takka tuqaa jaha. Mee wallaa hedika. Wallah. Oh my god. Makiin irraa fudhate riikoordi san makiin irraa fudhate. Maki moo irraa fudhate yaa makiidha namni biroo hin jiru makiidha. Okay. La asli irraa garuu makiidha natti fakkaatee katabatee akkasi. Giftar jira amma sibir. Mee koppiliingii godhaa. Daa'ima ni qaba garuu jaarsa naaf daa'imni qaba garuu jaarsa na jibbisiisi jaarsi. Daa'ima ni qaba garuu jaarsa ni qaba kabiraa irraa na qabee. Mana yaalaa deembullooti. Yaa ni jira wantoonni akkasii ni jira amma shamarran gariini osoo abbaa mana biraa jala jirtu osoo dhiira biraa jala jirtu dhiira biraa irraa jaalalli qabu ni jira. Amma warroonni dhiira biraa irraa akkasitti jaalalli qabu sun jechuudha osoo dhiira biraa jala jiran dhiira biraa hawwani rakkinna garaagaraatiin rakkinni garaagaraa sun ammoo walumaa galatti yookaan akka rakkinna fedhii siree waliif hin guunne ta'uu dhabu. Ammas rakkina jireenya mana keessaa jireenya dhiphataa wal jiraachisu. Sadaffaa ammoo jechuudha ilmoo fi masruufa dhabu isii masruufa dhabu eessa olte eessa bulte jedhuu ni dhabu. Wantoota kanarraa
haati manaa takka osoo abbaa manaa tokko jala jirtu baatee dhiira biraa laalti malee wanni biroo nu dubartoota baasee dhiira biraa nu laalchisu hin jiru. Wantoota kanneen akka dhuunfaa kan kootiitti jechuudha. Jaarsa namaa hatti eeggadhaa. Osoo jaarsa ni qabaa jaarsa qabu karaarraa na qabee jetti. Garuu rakkina kana kan isin barna waan ajaa'ibu keessa wantoota akkana jechuudha. Rakkina mana keessa jiru abbaa manaa keessan kanatti haa fudhattu yoo fudhatte marra koo qabaan. Abbaa manaa keessan kana baaftanii rakkina keessan kana yoo itti himattan baaftanii yoo itti himtan maal rakkoo qabaa jedha baran. Meeyuma baaftanii itti himtan maal rakkoo qaba hin uttaala. Inni dhiitataa itti himaa baasaati. Yaa abbaa manaa kiyya waan akkanaa sirraa fedha. Waan akkanaa sirraa barbaada. Waan akkanaatiin na barbaachisa. Itti himi maal rakkoo qaba yoo itti himte. Ilaa yoomii sodaatta mee na hima. Mee ilaa yoomii sodaatta. Akka namni 42 kun nama taaboo gootan maal taabaa jira? Harka isin dhukkuba? Abaaboo sadi naa guutaa mee amma. Ababaa sadi. In salfatti. Wallaan salfadhan abbaa manaa kiyyan salfadhu. Maal onni isa salfadhu? Qajeela baasee itti mee qajeela waliin nyaadhee qajeela waliin dhugee qajeela waliin jiraadha. Wannummaan isa salfadhuun maaliif? Ummata guutaa. Salfachise bishaan. Suusu galgalaan abaaboomu. Taap godhaa ishee. Oh, thank you. Dhumee jira kaa speak challenge. Bullootii galgalaan abaaboo darbitee bara. Bashani waliin adabnaan siraadha haadhe. Adabbiin keenya gaaffii deebiidha. Gaaffiif deebii? Gaaffiif deebii maali? Sorry, rakkoon qabu qaalii. Chiggir የለውም. Saam chiggir የለውም. Taap godha guys. Waan kaayiroo si gaafadha waan Dubaay na gaafatta. Abbaan 500 mo'ata. Taap godhaa jiran. Galii ka'ii rakkoon qabu. Ijoollee taa'aa godhaa lafti. Annaga kooti wallah. Naa taachu. Hundi keessaniyyuu taap godhaa hundi keessaniyyuu. Nama muraasa go'aa jira kiyya. Dura sin jaalanne giddi maatiin itti na kenne malee. Maatiin si jaallate ati dhiira tokkotti heerumtaa? Natti noo. Maatiin si jaallateedhaaf dhiira tokko heerumtaa? Haadhati jala bula moo abbeeti jala bula inshaallah. Bakka yoo namni tokko isin jaallate kalaas dhiira tokko itti heerumuudha. Inni sun maal irraa barbaada? Ani maal irraa barbaada? Yoo sitti tole yoo haalatan bultii jechuun bar jara na dhageeffadha. Birdidimsa keessa ciisanii ka'uu yookaan ammoo baxaaniyyaa keessa ciisanii ka'uu miti bultii jechuun bar. Dhiira tokko walitti dabalamtee addaan ba'u jechuun baay'ee ulfaata. Gatii kana ta'ee fi mee ati yoo maal jettu min as beeshmoo jedhaa bar. Itti heerumee ka'ee akkas ta'ee ka'ee addaan ba'e yeroo jettu. Waaqayyoon isin laaffisu garuu warra akkasiisa. Museetii jajjabaadhu bakka. Anarraa ba'uu edaa Namummaan taap godhaaf jiru iyyuu hin jiru. Ofeenaa jira nama 200 jira. Yeroo gaarii. Jechuun isin qoy maaliif taa'uutaaf hin goone dhaaba.
rakkoon keessan kataabtaa gochuu sin dhogguu maal inni na himuu dandeessan natti taasiftuu guyyaa fi halkanii ta'uu qophiidhaanii. Ani namnummaan nama taaptaaf godhuuf iyyuu hin qabne maal godhuun natti ol erga baatee shamarran hundi yoo akkuma kee kana ta'e waan hundi ni sirraayaa. Maal galata illee ta'uu danda'a. Miidiyaa kanarratti miti onne wannoo garagaraatitti mana tokko keessattuu dhalatanii iyyuu garagara dhalatan waan ta'eef. Narraa hin fuune narra ergetteera mee waggaa 7 garuu narraa hin fuune fudhannee durbummaa narraa hin fudhannee. Waggaa 7 durbummaa sirraa hin fudhanne taaffii sirraa guuraa namoonni miisaajjisi godhaa raree jehana. Maaf jibtan baallaa maa dhiira maqaa balleessitan? Maa dhiira maqaa balleessitanii jedhaa Allahumma qaballeessaadha. Waggaa 7 itti heerumtee ka durbummaa sirraa hin fudhanne akkasuma jala ciisaarti. Leesh kijiba barbaachisa. Leesh akkan manzim leesh maqaa wal balleessu. Tade jedhe bakka Allahu akbar jedhe waan lola akka nama lola keessa jiru natti fakkaatee tijaabu beekte. Wallahi taani maaliif intaloo sirriitti ilaalaa ture sirriitti. Ergasi tapha jechoota keessa jecha tokko jecha kolfaattu keessa jira tokko ammoo ka hedduu nama gaddisiisu jira. Jecha keessa tokko kan daganni waan qabdanitti fixaa waan qabdan asitti fixaa waan qabdan asitti fixaa jettanitti kolfaan turellee. Sanittiin kolfaa garuu dhumarraati sakandii 58 murteessaadha tajetti sanitti wallahi hedduu garaana nyaatee bakka achitti miira keessa galeen ofirraa boo'ee fixadhee jaratti deebi'ee beekta. Akkasii maraafuu bakka gammaddanii maraafuu jajjabaadhaa jecha san lamaanaan hin dagadhu beekta waan qabdanitti fixaa san kolfaa qabadhaa sani maaliif ittiin kolfaa yaadadha beekta. Waan qabdanitti fixaa waan qabdanitti fixaa jedhee beekta taphalee babbaa kanatti. Akkasii galaas nama biraa galche. Akka kaleetti as dalataa wallahi yeroo ati liivisen ol seenee hanguma tana ibsachuuf hedduu miira keessa jira beekta. Hanga ammaa wallahi kokkeen nan dala juna dhufa. Miira keessaa bahe. Wanti hanga kana booda Makuma isaatiin dubbisee baran miira keessaa bahe makuma isaatiin. Ustaaz wanti naa galeen kana booda Oromoon abbaa fedhan immoo hamtu bakka jala mure beekame dhibba raggee abbaan fedhe aduuf Oromoon immoo hamtu kana booda mubeen injifate Oromoon injifanne jarri nuu ganaa nu wajjin ka deebi'anii dorgomannatti fakkaatu onne akkasii qabaatanii akka isiin qaraaratoo intalti sun dhayitooytee hanjamaa gootee turte afaan Ingiliffaa kanaan garuu akkasumatti haxxeen irra muramtee kutte Oromoodhaan kun hundinuu saba Oromoo saba kabajamaa saba yoomuu naman qaaneessine galatooma nu boonsitan isiniin boonne ulfaadhaa carraa nama biraatti kennaa dubbiin gaa ustaaza himachiifte tuni anis naaf teessii uleen tuni dirra qopheeffadheetiin eegaati carraa namaaf hin dabarse. Ani bar durum keessaan firraa fixeetiin jira beekee waan inni na himachuu deemu. Uumaan ani ulee qophaa'eetiin jira. Arra. Way badaa. Mammaa yaadana na hiita mubaarak. Jabaadha. Dubbiin ustaazii ani lamakkaan himatamuun hin beeka. Qophii manguddoos qopheeffadheetiin eega. Beekamaadha. Abshirayyee nama masbiyyaatiin jedha biyya ta'e wayii gammachuu ibsataa jira. Abshirsiin dhageeffataatiitu nama ol baasi mube. Inshaallah keeka isaa akkasi mure. Isatti akkasitti mure isa sinaaf fedhedhee hojii naannedhee. Inshaallah. Akkasitti keeka mure gammachuu jira biyyuma jirutti.
bakkuma jirutti gammadaadhaan manni. Masha Allah. Ayyee dubbadhu intala koo intala qabaman stans. Ani sen salafi gurban kababar. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yoo di algaltee tamiyuuti godha dhiyoo jiraat ta'e waa. Daree sagaleen kee maaf jagga jedha sammaatti baas yookiin. Dubbadhu gammachuu fedha dubbadhuuti nama jalaa bu'aa deemna. Warabbi tun gammade ani tuta kan gammade Ayyee. nin boyle gammachuu fes Robbaan kee mu'atu mee maal akka maatti dhaga'ame. warabbi mira ajaa'ibaa natti dhagahame maaliif yeroo san keessatti silaa wanti godhuu danda'u jiraate nan godha garuu waan godhuu dandeenye kophaa koo waan jiruuf booyeetu waan calisi gammachuu keessa guyyaa ajaa'ibaati waan ta'e. Gammadde mee jechuu tokko keessaa wanta yaadattu immoo jiraate. Akkamitti dagadha jechoota kee yeroo san keessa miira keessa galtee yeroo keessatti isa baay'ee das nama jedha. Ayyee. Akkasii jalqabarra yeroo ati amma jettee akkasitti lafaa kaasa miira kee qabachuu dadhabbisan baay'ee das na jedhu baarabbii uumee. Galatoon hedduu galataamiyye. Ayyee bakka bagam. Tuuti yaada baadii qabdoo filattee telegaa si buusee dhiifama. Nama jala jirutu iyyuu na saafachaa keeruun tartiibaan isin galchaadha wallaahi uummata koo. Akka kana yoo goote yoo mubeeqi maaliif jedha dhiifama amante dhiifama nama. No. Ani hamman dhufe haasaa hundumti keessan booda osoo hin Lalla ya nama kuma 206 jala jira nama kuma 206 nan kun hundi yaada kadhatanii fitumaan hin dandeenyeef jecha. Viidiyoo waraabafanii. Ya ati viidiyoo takka waraabee warri immoo as jala jiru kakartee mubee baga gammaddannaan jechuu barbaadan hacarraan harkate lakkoofsumaan na beeksisaa jiin lakkoofsa olaa barreessanii malee haala kanaan waa kagartee guyyaa 200 fitu ta'e sanatti fakkaata. La viidiyoo dalagaa borii kalama malafti dheeraa viidiyoo ajaa'ibaa tokko waan uummata bakka bu'uun walaabee gadhiisaa hundi duduutu godhee yaada isaa komentii jalatti kennata. Ani immoo gattaa yaada isaa dubbisee komentii jalatti rippilaayi godhaan inshaallah. Akkas godhe malee Carraa argattaniin immoo carraa mana koot manni koo mana keessanii gargaarsa ta'u maal irratti amma ijoollee ustaaza ijoollee baranaa isitti bitan lamman boranee galaara isinii galee 30tti tokko kalee baafnee jedhe wallaahi jedhe isin nageessa tokko kalee baafnee nama tokkotti hangatii nama lamaa si kafalchiisaa jedhee dhaaddachuu jira dallaalchi waan ta'eef anis waan ta'e nan jedha manni koos waan ta'e jedhu ijoollee kana akkuma jedhan kana yoo ajjeesanii hin gaabbina inshaallah bor waliin taane ishaayin booda xiqqoo na bira jiraachuu keessan hin barbaade waan abbi jedhe ninjira mubbeeqi jabsira hojii akkasii bakka mubaarak kiyya nama ol babaasii anis gadiin taphaafin jeemoo dubduree kusan dhugatti fudhate naa tole tole lakkii rakkoon qabu abshir isa nama kafalchiisu abshir ustaaza hojii Oko. dubbadhu gaa Ayyee. Baga jalqabarratti jiraatanii. ati baga jiraattu jalqabarratti maaltu sitti dhaga'ame immoo annaamoo injifatamnaadha dhugaata kan rabbi jechuudha shuma dhuguma keessi kee yaaddi sana booddee injifannoon booda baasutti dhaga'ame akkam taate jecha koo keessaa tokko nu yaadachiifta. Ani kaleessi guyyaa addaa ture anaa fi ganamumarraa jalqabee sa'aatii laaqanaa ture buna danfiseeyyuu buusuu hin dandeenye
dhugaa akka carraa taphumaa eegalee buna danfisee buna dhuguu dhiisee ani yeroo taphni tokkoffaa dhume ofin beeku dhugaa nervous ta'e inni lammaffaa gaafa eegalu ani jechoonni kee dhugaa na boosisan harkaana fuudhaa Oromoo adii wajjin kan taphachaa jirtan warra soddaa qofa miti natetti so yeroo immoo ati 27 isheen 23 geesse wal jala geenye nu jala geessaniit lubbuu qabdaniit oh my god so waan baay'ee ture ani baay'ee gammadee nan jechuu barbaadu warri kanarratti hirmaattan hundumti keessan taaptaabirraa hanga kennaa guddaatti kennitan ulfaadhaan jedha mubeedhaan immoo uummata amma kanaan jaallatamuun kennaa rabbiiti malee namni ofiin godhatu inni kunis siif gammachuu guddaadha baga gammanneen siniin jedha leenca moo akkamitti mo'amta dhugaa atiyyuu leencaa baga gammadde dhugaa waaqayyo